isa waliin taphachaa hin jiru dhiyeenya kana maaliifi namni bakka hiraan nu godhee jira dhugaa dubbachuudhaaf. Namni yooniin taa'ee raachuudha yooniin deemee raachuudha. Akkuma beektan ani immoo xiqqishoon hin qaanfadha. Rachuun immoo yaa nama qoosu nama kofalchiisu. Sanumaafuu nuti walii lolli bika deemtanitti walitti araarsaa hin jiran nuti walii hin lolle. Dhageessan. Fitee. Anaaf Makiin waliin lolle si jamar akkamitti wal lolla. Baay'ee guyyaa tokko nama wajjin akkas ji'a meeqaaf akkas galgala live irra wajjin haasa'u miti. Guyyaa tokko nama wajjin wal baruun waan salphaa miti. Ishee faana miti isin faana illee maatii taaneerranna. Gaafii amma ijoolleen tokko dhuftanii jaluma jettanii yeroo naarribsatanillee nama buloo godheen beeku. Baay'ee dhaloota koo keessatti naman buloo godhee yoo baay'ate amma buloo kiikoo yoo ta'u laalee nama 6 nama 7. Isayyuu Oromoon tokko 2 yoo keessa jiraate. Kun jechuun maal jechuudha? Nuti maatiidha bakka. Guyyaa tokko akkas ta'anii haasa'uun namna. Unat amma fakkeenyaaf guyyaa 2 guyyaa 3 otoo live irraa hafee hunduma keessan miss godha jechuudha. Hunduma keessan nan isin yaada. Kun maaliifi family taanirraa jechuudha. Maatii taanirraa jechuudha. Maki miti isin faanallee jechuudha. Warran commentii irratti illee isin beeku. Isin faanallee maatii taanirraa jechuudha. Ani akkasittan hubadhana. Maki faana immoo baay'ee wal jaallanna. Sisterii kooti akka maali duba akkamitti ibsite? Jedhe qaallichi. Maali na waan hudhamtee fakkaata maali kana dubbachuu? Ayyaatu. Ay goddanyaadha jechuuf jedheen goddanyaan turgumii biraa qabanna. Ammas tasaqaayya'uudha jedhee. Sisteriidha like umuriin illee baay'een ishee caalaa jechuun ani baay'ee otoo dafee hin fuune malee like jireenyi naami mijatee dafee hin fuune malee yoo na mucaa ishee geessu nan qabaadha jechuudha. Maki Aramo kanaan gad dhuftee bismillah amma as qayyeessuudhaaf miti akkasii yaa wanni jettee jirta dhiisi amma dhaggeeffadhu warra as jala jirtan wanni ay baay'ee Maki reality jirtu moo manni beekuu qaba otoo dafee fuudhee jiraate yoo na mucaa geessu qabaadha. ምንም ያደራደር ነገር የለም። ሁለታችሁም ሩጫችሁ መሆን ያለበት የሰማዩ መንግስት መውረስ የሚገባቸው ነፍሳት እና ማድረግ ነው። ሌላ ዓላማ የላችሁ። ነው ደባባ ያደራደር ጉዳይ አለ። ሀገር እንደው ባለቤት አለው። ሀገር እናንተ አይደለም። አንሰጣችሁም እኮ ኢትዮጵያ እኮ ባለቤት አላት። ምንም ያደራደር ነገር የለም። ሁለታችሁም ሩጫችሁ መሆን ያለበት የሰማዩ መንግስት መውረስ የሚገባቸው ነፍሳት እንዳይጠፉ ማድረግ ነው። ሌላ ዓላማ የላችሁ። Daka ya bodem bash kada hojii walii keera dhengadda wayyaadii fadhee bee jennaan maale haa dhakee fuffattee baate jennaaniin mooja haa dhakee jedhanii be'eeti mucaa koonaa ilaala ada shureetti simeera'ee dhaqamtee hin jiru. Eeloo baabaa Iddoo kana sheerii godhaaf irraa muraatii akka barbaadan godhaaf irraa ergaa fi haala amma jiru kana wanta amma taatee galte kana gaafa kee mootee xumuttee keessaa hin mul'atu sitti nima. Oromoo harka qabatte Oromoodhaa wajjiniin taate barattoota Oromoodhaa wajjiniin walii galte hidhamtoota siyaasaa mareedhaa keessatti hidhaman si barbaachisan amma yeroo ammaa kana keessatti isaanuu si barbaachisan isaaniin hiiktee gatteessee mari'attee obbolaa kan kee warra gaara keessa jiru obsa godhattee fi jara kana wajjiniin walii galtee araaramtee itti dubbattee akka hangafaattis ta'u obsa isaaniif godhadhu yooti situ mana keessa rafa jarri kun caakkaa keessa coroqa keessa rafaa jiru obsa godhadhuuf namni rakkate namni waa
waa aarii qabu waan barbaade ofiin jedhe situ isaan irra obsa qaba obsa godhiif obbolaa kan kee yoo araarfatte malee Abiy morma kiyyatti hin kenna mootee keessaa hin baatu waan kaleessa ta'eef waan badii kaleessa ta'eef kaatis gootes namni qabsoo Oromoo kana keessa jiru hundi kabadii hin balleessin hin jiru ana Daawitee Bakoonnan hin dabalatee san akkasumatti moggaatti dhiifnee gaafa Oromoon nagaa argatee biyyi nagaa taate Oromoon tokkoon keenya fuudhee harka keenya duubatti nu hidhee ka du'a murteessu du'a ka hidhamu hidha waan fedhe haa murteessu. Dr Abyi atis dhiira hidhatteera raafattee deemta Oromoo kana hin ganin Oromoo kana wajjiniin malee furmaata hin qabdu yaabbolee sosti jechi ati dheengadda jette haasaan ati dheengaddaa softe. Beekaadhaaf isaa ta'u beekaa ta'uudhaaf isaa ta'u waan jetteef si rabbii kee qofa beeka garuu waan gaarii buluu jette haqa jibban abbaan jibbanii jette Oromoon abbaa jibban haqa jibbanii jette Oromoon waan gaarii jette waan gaarii goote harka koo keessan galchuu jette yoo dandeesse garee ilmaan Oromoo Dr Abyi Ati Oromoo qulqulluudha diqaalaa Somaaleeti malee akkanatti batta yeroo ammaaf faannoon ani Oromoodha jechuu jammartee. Maan jechuudha jedhe Taayyee Danda'a Araddoo. Mee maaltu biyya Somaalee fakkaata? Somaalee akka kan koo kamataa budurooti jira? Moo namoonni aksantii afaan Oromoo mi'eessanii haasa'an Oromoo miti. Anuu akaakayyuu kiyyaan waramuudha. Sitti fakkaatu? Fakkaatu.